الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أبوليان إسلاما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سجنتان قويا هرّا قبل سنيديا ديوكا programming كيا science and the Quran or Quran and the modern science we started with technology إن شاء الله سنين جدا Quran في science أمّيا كسمس technology والجن حريرو مال قبا حريرو أكمي قبا كجدو دقيقة مراسة ستي كونتنتي إسا ولله المقرم. رب سبحانه وتعالى قرآن نبي محمد عليه الصلاة والسلام الرتك بوسي جراك الأفرين درتي وان كان ستي قرآني أكمتي ساينسي أمتتنين وانتوتا الدنيا كان الرجران انكارج قدتنين جبسي ديما كجد ولله اللهم آياتوت القرآن كيسا حقمتي اسكولر إسلاماتين كمير كاناهن آياتكما تقوفي لب جهاول ساينسي وجين وليقلني وان ساينسين جارة أفر بودة دبتة قرآن جارة كل أفر دور دبتة حقمتي كإرقى هميدام كوني percent أيرو كامو about 75% تجان percenti turbatami shani uljechuda inshallah kana jannan inshallah wanni irrakanu me science why astronomy rattimal jet astronomy jechun dame science tehe kawai university tun halaka min akata kamin itti umamte kan qoratu da jechu why kanarratti qur'anni dubbatilat science ho mal jet واي يونيفرسيتي الرتي ساينسي وانتي سنجتو الدنيا تنجل قبا وان سنجل سكشن جان سكشن يوكا كوتا تكاتور تجان عديم سكيسا سيرو بروساس عديم سكيسا مال تهادو في بيج بانج تيوري كجد امتور في بيج بانج تيوري جتشون separating one single section in two parts which means earth and the sky jechuudha kutaa takkitti turtesan bakka lamatti addaan baasu samiin olaftee dachiin gadaftee akkasitti ka uumamteedha jedheetiniin dubbata saayinsiin kana jechuun jaarraa afur booda bara 1450 way jennee laalla gama quraanaatiin wanni kuni akkamitti ibsama maal jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti akkuma rabbiin nu dubbatu suuratul anbiyaa boqonnaa 21 ayata 30 irratti rabbiin akkana jedhee dubbata awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma sawarri kafaran beekani sawarri kafaran gadi hillalani akka samii fi dachiin tuni kutaa takka turte one single section part kareef jedhe san turte amma ammoo fafataqnahuma separating into two parties party lamatti qonneetiin addaan baafne dheer rabbiin subhanahu dubbata jechuun kana jechuun mu'jizaa quraanni qabu waan saayinsiin jaarraa afur booda irra gahee quraanni dubbata kanarra istinbaata yookiin ammoo mal analyze goona conclude goona yoo ka jennu taate rabbiin subhanahu wa ta'ala qur'aana kana waytabuusem pasti wajjin ni deema now present wajjin ni deema future wajjinis ni deema jechuu yeroo hundaa qur'aanni ni dalaga haala sammuu ilma namaa yookiin haala analyze ilma namaattu garaagarummaa qaba malee qur'aana keessa wanni hunduu ni jira within a science side within a technology side within economy side gama hundaanuu ni jira hubanna jechuudha gadi xiinxalloon nurraa barbaachisa kana malees saayintistoonni waa'ee boca lafaa kana maal jedhan bocni lafaa kuni waan akkam ture jedhanii oggoo dubbatan bara 1577
amma yoo irraa buunu baradri keessa jirru 2021 yookiin 2021ffaadha. waggaa kana iddoo keessatti maal jedhaa turan waa'ee boca dachee kanaa saayintistoonni maal jedhan jennaan Frankis Drake namichi jedhamu akki jedheen shaping earth like egg of ostrich boca killee guchiidhaa qabaattee argamti jedhee dubbate. waa'ee kana irratti quraanni maal jedhe suuratun naazi'at boqonnaa 79 ayata 30 irratti wal arda ba'da dhalika dahaha eega samii umneetiin hin jenne dachii tana diriirsine jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. بعد ذلك ضحاها كان علماء إسلاما يوكا سكولر إسلاما ويتانالايزي الرتيجة سمال جدا بوج كلي غوتشي أكا فكاتو تفسرن جيتشم كان قرآن كدبته جارا كد أفرين دورا كنافو كان لالاني جلاني والرويسترني most of the time analyze وانجا جيسانيف غر أمانتي إسلاما كان أفاجرن ساينس الرتي دوبي كمود أني قرأت وانتف ويتا آياني أكنا كن ساينسي الأول جيتو غمانا ديبي آجران جيشو كناف قرآن كينا هيج كونسبتي قداف كيسا قبا قد انت الليلالون الرابراتشون نرابر باچي سيچو دا أكاسمس متدوريلي واي كنا حاسن حدو دا اتعانسيني أمو مي واي عدسا في aduu halaallu waa'ee addeessaa fi aduu irratti saayintistoonni maal jedhan addees yookaan ji'a ka jennuun kuni moon isa afaan warra faranjootaatiin jennu kuni half reflected light jedhaniin ifa balaqqeessaa or small light ifa diqqaa qaba ifni isaa hedduu waa mul'isuu hin danda'u jedhaniitiin xiinxallan ammoo ifni aduudhaa huge light more than that of the moon jedhani ibsan ifa akkan nama gubu akkan balaqqeessaw akkan ifa guddaa jedhani dubbatan irratti analyze bara 1670 booda akka saayintistoonni geggeessanitti quraanni ammoo kana osoo tahin jaarraa 14 dura waa'ee kana dubbateetiniin anqasii yookaan artiikilii itti godheetiniin lafa kaahee akka nama hundaa galutti suuratul furqaan boqonnaa 25 ayata 61 irratti tabaarakalladhii ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiihaa siraajan wa qamaran muniira rabbiin qulqullaa'e isa urjii gugurdaa samii keessa kaahee ammallee وهاج يوكا كجنون كوني huge light إفا أدو قدا سمي كيسا كاهي وقمرا منيرا قمري أمو يوكا مون كجنون كنا كايفا إساتني reflectedي تهي يوكا اسمو لايتي تهيتني لفكاهي ربين أكان قل الله جدا أبدا قرآن كيساتي قمر مني ويتا إبسمو منير جني إبسنا aduu ammoo wahaaj jechuun ifa guddaa jennee dubbanna kuni ka himame jarraa 14 dura ka ifa baheedha jechuun insha Allah obboleeyyan muslima kanaafu wanni nurraa eegamu quraanni kenna eega waan akkatti xiinxallu ka ta'e eega waan akkatti konseptiin isaa baay'ee expand at the most taheetini mul'ate irratti xiinxallineetiniin quraana kenna fayyadamuu qabaannaa jedhan kanaafu maal jedhanii lafa kaahan saayintistoonni warra lixaa the first book that can we read is the Quran jedhanii lafa kaan kitaabni yeroo jalqabaadhaan dubbisuu qabnu understand godhuuf dubbisuu qabnu saayinsii kenna ka help nuuf gargaaru quraana jedhanii kaasan jechuu kanaaf nus quraana kenna kitaaba akkanaa eega qabaanne ulul albaab rabbiin kanatti amana warra sammuu keessatti analyze waa godhu warra sammuu keessatti recommendation research garagaraa gaggeessu kanaan fayyadama waan ta'eef gaba quraana kennaa deebinee xiinxalluun baay'ee nurraa barbaachisa inni biraa toppikiin inni dubbatu oceanology waa'ee bishaanii bishaan addunyaa tana keessatti bishaan akkaan gurguddaa jira innis bakkuma lamatti qoodanii ilaalan bishaan dhugaatiif fayyadamnu ka soogidda hin qabne ammas bishaan soogiddaa waa jedhanii dubbatan
waa'ee kana Afrikaa kibbaa Cape Town bakka jedhutti yeroo tokko saayintistoonni qorannoo geggeessanii bishaan kuni walitti ni makama garuu waliin tuqu flowing over each other wal gubbaa akkatti yaa'a jedhan qorannoo irratti geggeessanii maaliif jennaan inni soo giddaa sun jalatti hafee ka dhugaatii sun gubbaa filowtaa due to density jedhanii fudhatan isaan sababa rukkina isaaniitiin wal dhaba waan jedhaniif akkasitti lafa kaahan waa'ee kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala jarraa 14 dura iddoo sadii gurguddootti lafa kaahe suuratul rahmaan boqonnaa 55 ayata 19 hanga 20 irratti suuratul furqaan boqonnaa 25 ayata 53 irratti suuratul naml boqonnaa 27 ayata 61 irratti lafa kaahe maal jedha ayaanni dhuma waja'ala baynal bahrayni haajiza jidduu bahara gurguddoo lamaanii girdoo goone zahiran physically they are touching each other but chemically they are not touching each other jedhanii lafa kaan physically isaanii yoggulaallu wal tuqan yeroo immoo chemical which means that in research manner wayta research yookaan qorannoo irratti geggeessanii ilaalan bishaan kun wal hin tuquu jedhan akkasitti geggeessan jechuu kana jennaaniin qur'aanni keenya waa hedduu of keessaa qaba waa hedduu hammata yeroo an har'a warri westerni akkasumas warri easterniidha kana laalee gama amantii keenya deebi'aa jira waan ta'eef nu ummanni muslimaa qur'aana keessatti research guddaa geggeessinee fayyadamuu qabnaa isiniin jedha insha Allah mata dureen har'aaf qabadhee isiniin dhiyaadhee asuma irratti isinirraa xumuraa wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh